Edalkan magaalota Israa'el keessatti wanti addunyaa raasiim kan abjuu fakkaatuum garuu dhugaatii uumamee jira. Osoo uummanni Tel Aviv Haifaafim Asqalaan nagaan rafaa jiranii tasa bilbila harkaa namoota 10,000 lakkaa'amuun sagalee akeekkachiisaa dhageessisuu eegalee. Ergaan sun gabaabaadhaan garuu lafee dugdaa Israa'elota kan cabsudha. Nuti dhufaa jirra samii ilaalaa. Kun ergaa basaasaa yookaan saayibarattaakii qofa miti. Kun mallattoo xoofaana Misaa'ela isaa Iraan irraa dhufuuf jedhuuti. Gaarreen Zaagroos jalaam gadi fagoo keessatti qophiin waraanaa xumuramee jira. Jeneraalonni eegdota warraaqsa Iraan ajaja dhumaa eegaa jiru. Drooniiwwan 10,000 yeroo tokkotti dhukaafamuun sirna ittisaa qilleensaa Israa'el taphaala gochuuf jedhuun akeekkachiisa jabaa kallattiin eegdonni warraaqsa Iraan Israa'eliif dabarsanii jiru. Nutis iccitii jabaa saatii xumuraa qabannee jirra. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jeneraalonni isaa kaartaa Venezuelaa cufanii kaartaa haaraa kan Iraaniin minjaala irra diriirsanii jiru. Gabaasni iccitii New York Times fi Wall Street Journal saaxilan akka mul'isutti Tiraamp filannoo waraanaa qorachaa jira. Haa malee ogeeyyiin waraanaa Ameerikaa Pentagon ni sodaatu. Isaan Tiraampiin akeekkachiisanii jiru. Pireezidaantii keenya Iraan Venezuelaa miti. Maaliif ogeeyyiin waraanaa kunneen sodaatan bal'inaan ni ilaalla. Osoo Israa'elii fi Ameerikaan Iraan keessaa odeeffannoo argannaa sirna ishee lafa jalaan diignaa jedhanii abjootanii eegduun warraaqsa Iraan garuu iccitii sukkanneessaa kan lafee dugdaa basaasaa Mosaad cabsuun saaxilanii jiru. Gabaasni har'a ganamaa ba'e akka mirkaneessutti basaastota Israa'el keessaa isa guddicha kan ta'e to'annaa jala oolee jira. Iccitii fi karoora Israa'elis saaxilee jira. Gama kaaniin humnoonni gurguddoon addunyaa ba'an akka tokkotti wal ga'uun humna isaanii isa sodaachisaa addunyaatti agarsiisaa jiru. Dooniiwwan waraanaa gurguddoon Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan alaabaa isaanii qabatanii alaabaa Afrikaa kibbaa cinaa hiriiranii jiru. Seenduubee shaakala waraanaa galaanarraa kanaafi iccitii isaa yoo aga xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyaam ashamaar kafuunii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Edam halkan walakkaam sa'aatii 3 irratti magaalota Israa'el keessatti wanti addunyaa raasiim kan abjuu fakkaatu garuu dhugaatii tokko uumamee jira. Soommanni Tel Aviv Haifaa fi Asqalaan nagaan rafaa jiranii tasa bilbilaa harkaa namoota 10,000 lakkaa'amu sagalee akeekkachiisaa dhageessisuu eegalee. Ergaan sun gabaabaadhaan garuu lafee dugdaa cabsaa. Nuti dhufaa jirra samii ilaalaa. Kun ergaa basaasaa saayibarattaak qofa miti. Kun mallattoo xoofaana Misaa'ela isa dhufuuf jedhuuti. Israa'elonni naasuun manaa baanii gara samii yeroo ilaalan wanti isaan eegan ifaa urjii miti. Ibsa Misaa'elaa fi droonii Iraan kanneen dukkanaa tarsaasanii dhufanidha. Iccitiin kun eessaa dhufe? Gama biraatiin kiiloomeetira 1,600 fagaatiin gaarreen Zaagroos kan dhiyaa Iraan jiran jalaa holqa gadi fagoo keessatti sochiin waraanaa seenaa keessatti mul'ate beeknee deemaa jira. Eegdonni warraaqsa Iraan ajaja kallattiin hoogganaa olaanaa Ayatullah Ali Khameneirraa fudhachuun sa'aatii xumuraa labsanii jiru. Jeneraalonni Iraan amma yeroon haasaa darbee jira. Yeroon gochaa ga'ee jira jechuun Misaa'elota baalaastikii gurguddaa kanneen akka Sajjiil, Imaadii fi Kooraamshaar jedhaman holqa keessaa baasanii gara samii Tel Avivitti qaraa jiru. Wanti hunda caalaa Israa'eliin hirriba dhowwee garuu Misaa'elaa haaraam kan addunyaan takka ijaan argitee hin beekne fakkaatuudha. Misaa'elli kun haayipaarsooniik yookaan saffisaa sagalee olii waan ta'eef sirni ittisaa Israa'el Iron Dome jedhamu isa qabu osoo hin taane isa arguu hin danda'u. Iraan waggootaaf obsaan qabattee turte. Israa'el hooggantoota ishee ajjeestee. Tiraamp dinagdee ishee hudhee. Mormitoonni keessoo biyyaa immoo gamoowwan guban.
garuu har'aam Iraan obsa sanaam garaam aariitti jijjiirtee jirti. Kaaminan waltajjii irra ba'eem yaadina keenyaam isin uummata koo waan dadhabiseetum garuu beekaam harki keenyaam qawwee irra jiraam. Yoo dogoggora tokko hojjetan Tel Aviiviifim fataalii Ameerikaa daaraa goonaam jedhee dhaadateem. Dhaadannoo afaanii mitiim basaastonni lixaam akka saaxilaniittiim Iraan diroonii kanniisaam 60 yeroo tokkottiim kallattii garaagaraan Israa'elitti erguuf qophooftee jirtiim. Tarsiimoon Iraan yeroo kanaam humna haguuguu jedhamaam. Israa'el sirna ittisaa cimaa qabdi taam garuu yoo misaa'ilii 500 dirooniin 1000 yeroo tokkotti samii irraan dhufan sirni kun jaamtaam ni dhibbataam. Kana booda misaa'ilonni gurguddoon kanneen mataa du'aa tooni tokko baatan handhuuraam Israa'el rukutuum. Kaayyoon Iraan uummata nagaa ajjeesuu mitiim kaayyoon isheem uffata waraanaam warshaa elektiriikii fi wiirtuu basaasaa Mosaad barbadeessuudhaam. Dhaabbanni Tel Aviv keessa jiru kanaa oliim. Biniyaamin Netanyahuun namicha yeroo hundaa humna qabnaam jedhu sun Tiraampiin bilbilaan dubbiseem nu oolchaam isaan dhufaa jiruum jechuun kadhachaa jiraam. Garuu Ameerikaan ofii isheetiim sodaa keessa jirtiim. Sababiin isaa Iraan yoo Ameerikaan gidduu seenteem uffata ishee kan qaxarii fi baariin jirus ni gubnaam jechuun akeekkachiisee jirtiim. Walumaa galattiim wanti har'a ta'aa jiru kun waraanaam idilee mitiim. Iraan biyya waggoota 40f kophoomteem jedhamtu sun har'a teekinooloojii ofii isheetiin ijaarratteen addunyaa sodaachisaa jirtiim. Uummanni Iraan kan kaleessa mormii irra ture har'a biyya koonan eegaam jechuun tokkoomee jiraam. Ergaan bilbilaam kan samii ilaalaa jedhu sun gosaa mitiim inni labsiidhaam. Ameerikaan gama isheetiin magaalaa Waashingtan White House keessaam qilleensi nagaa osoo hin taaneem qilleensi waraanaam addunyaam isa dhumaatu hafuura baafachaa jiraam. Osoo addunyaan maaduroon butameem jechuun naasuun lafa dhiituum pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp FM jeneraalonni isaam kaartaa Venezuelaa cufaniim kaartaa haraam kaartaa lafa dhiigaa fi sibiilaam Iraan miinjaalarraam diriirsanii jiruum. Gabaasni Iccitii New York Times FM Wall Street Journal saaxilan akka mul'isutti Tiraamp filannoo waraanaa qorachaa jiraam. Gaaffiin Waashingtan keessa jiru tokko qofaam. Kuma maaduroo bunne sanaam Iraaniinis rukutuu dandeenyaam kan jedhuudhaam. Tiraamp waltajjii Truth Social irratti beem Iraan bilisummaa barbaaddiim nuti isaan gargaarraam jedheem yeroo barreessuum kun ergaa deeggarsaa qofa mitiim kun ibsaa magariisaam waraanaatiim. Jeneraalonni Pentaagoon Tiraampiitiin tarree filannoo waraanaam dhiyeessanii jiruum. Filannoon tokkoffaam haleellaa sirriidhaam jechuunis xiyyaaraan dhufaniim hoggantootaam nageenyaam kanneen mormitoota ukkaamsan jedhaman sanaam ofa rukutuudhaam. Filannoon lammaffaam mataa kutuum kuma Venezuelaa pireezidaantii fi hoogganaa olaanaa Kenname irratti xiyyeeffachuudhaam. Filannoon sadaffaa immoo Israa'eliif hayyama kennuudhaam. Imaam akka barbaadan godhaam jechuudhaam. Garuu Teeraan Kaaraakaas mitiim. Iccitiin guddaan har'a saaxilameem dhibbina Ameerikaa fi Israa'el dachaa dhibbaan ol kaasee jiraam. Oduun maddeen amanamoorraa saaxilameem akka mul'isutti hayyaan waraanaa Iraan inni yeroo baay'ee siyaasa keessa hin seenneem inni daangaa qofa eegu sun uffata isaa uffateem taankii isaa oofeem magaalota Iraan keessa seenee jiraam. Hayyoon isaa immoo mootummaa fi sirna Islaamaa tiksuudhaam. Yaadaam Ameerikaa fi Israa'el raayyaan Iraanii fi eegduun warraaqsaam wal dhabuum yoo mormiin keem raayyaan ummata cina hiriiraam jechuun abjootu turan. Garuu har'aam raayyaan waraanaam Iraan ibsa baaseen dhimsa kana duubaam harka Ameerikaa fi Israa'elitu jiraam. Nuti biyya keenyaam diinaaf hin kenninu jedheem iddoota warraaqsa Iraanii fi poolisii ummataa cina hiriiree jiraam kun tokkummaa sibiilaam uumee jiraam. Tiraamp isaan wal qooduum jedhee yaadeem isaan garuu tokko taaneem jedhanii deebisan. Taateen kun asirratti dhaabbatuum ministeera dhimma alaa Ameerikaa Marko Roobiyoon halkan kaleessaam muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahu waliin bilbilaan haasa'anii jiruum. Mariin isaanii nagaa mitiim. Israa'el Iraan keessoo isheetti boba'aa jirtiim. Kun carraa keenyaam isa dhumaatiim. Yoo amma irri kunneem yoomiyyuu hin argannuum jechuun dhiibbaa gochaa jirtiim. Israa'el carraa mormiim uummataa kana fayyadamuun waraana alaan banuun mootummichaa kuffisuu barbaaddiim. Tiraamp namicha injifannoo dheebote sun yaada kanaaf gurra kennaa jiraam. Atoo maleem ogeeyyiin waraana Ameerikaa Pentaagoonni sodaatuum. Isaan Tiraampiin akeekkachiisanii jiruum. Pireezidaantii keenyaam Iraan Venezuelaa mitiim. Sababiin isaam Venezuelaan dooniiwwan waraanaa Ameerikaa jalaam yookaan Kaariibiyaan turteem. Iraan garuu gaarreen Zaagros gidduu jirtiim.
lafa jalaa kumaatama qabdi. Misaa'ela fattaatuun kan ilaatiifim Tellaabeban daqiiqaa 5 keessatti gubuun abdiin. Wanti hunda caalaan sodaachisaan ammoo naashinaalizimii yookaan biyyaalessummaa Iraanotaatiin. Ogeeyyiin New York Times akka jedhaniitiin yoo Ameerikaan Iraan irratti boombii roobsite uummanni mormaa jiru sun illee biyya keenya hin gannu jechuun Ameerikaa loluu danda'a. Kun Tiraampiif kasaaraa guddaadha. Ayatollah Ali Khamenei waltajjii irra ba'ee mootummaan kun hin jilbeenfatu nuti ijoollee Ashuuraatiin jedhee dhaadhatee jira. Dhumaa galatti Ameerikaan har'aa filannoo 3 qabattee dhaabbatti. Tokkoffaan CIA'dha. Basaasota fayyadamanii lafa jalaan ummata hidhachiisuu fi jeequmsa itti fufsiisuudha. Lammaffaan Israa'eliin deemee rukutii jedhanii ofii duubaan gargaaruudha. Sadaffaan haleellaa kallattiidha. Xiyyaara Ameerikaa bobbaasuun garuu Iraan ija banattii eegaa jirti. Raayyaan ishee iddoonni warraaqsaa fi uummanni ishee shiraa lagaa kanaa fashaleessuuf qophiidha. Tiraamp maaduroo butuu danda'a garuu leencaa Faaris uffisuun waraana addunyaa kan gatii guddaa gaafatu akka ta'e beekama. Har'atti Iraan bobaa jirti. Garuu biddisuun mootummaa gubamoo diinaalaa gubaa yeroo ni deebisa. Har'a Iraan ishee giddu-galeessaa morkii addunyaa taate leensa injifannoo basaasaa isa guddichaan fuula baafachaa jirti. Osoo Israa'elii fi Ameerikaan Iraan keessaa odeeffannoo argannaa sirna ishee lafa jalaan diignaa jedhanii abjootanii iddoonni warraaqsa Iraan garuu iccitii suukkanneessaa kan lafee dugdaa basaasaa Moosar cabsuun saaxilee jira. Gabaasni har'a ganama ba'e akka mirkaneessutti basaasota Israa'el keessaa isa guddaa lammii biyya alaatiin kan karaa seeraan alaa daangaa Iraan cabsisanii yoo jabaa keessa galchuun to'annoo jalaa olchanii jiru. Namichi kun nama laayyoo miti. Inni jaafii gurra Israa'elitti akka dhiphoof iccitii ta'an keessa lo'ee dhagaa waraanaa fi nageenyaa sassaabuuf kan ergame ture. Namichi kun eenyummaa isaa dhoksee uffata siviilii uffatee daangaa Iraan irraan dhokateesanii. Kaayyoon isaa ifa ture. Iraan waraanaaf qophiidhaa laata. Eessattuu banaa jira. Eenyu yoo ajjeesnee biyyattiin diigamti jedhee qorachuu ture. Inni hoteela keessa taa'ee yookaan daandiirra deemee odeeffannoo walitti qabuun gara Tellaabibitti ergaa ture. Garuu wanti inni hin beekne jiim eegduu warraaqsa Iraan isa hordofaa jiraachuu isaati. Basaasonni Iraan akkuma culullee samiirraa sochii isaa hundaa namoota inni dubbisu akka inni deemu hunda isaa guyyaa fi halkan hordofaa turan. Yeroo inni ragaa dhumaa erguuf jedhutti akkuma hantuuta kiyyoo keessa galeetti humna addaatiin marsanii qaban. Qabamuun namicha kanaa Iraaniif injifannoo guddaadha. Sababiin isaa Israa'el nuti Iraan keessaa harka dheeraa qabnaa jettee yeroo dhaadattu Iraan ammoo harka keessan murreerraa jettee deebisteefi. Sakatteensaa bakka jireenyaa namichaa kanaa irratti godhameen waraqaaleen iccitii meeshaaleen elektirooniksii fi ragaaleen basaasaa argamanii jiru. Ragaaleen kunneen shiraa Israa'el lafa jalaan xaxaa jirtu. Gareewwan shororkeessitootaa keessoo biyyaa hidhachiisuuf yaalii isheen gootu ifatti baasanii jiru. Iraan kunooti ragaan wanti biyya keenya keessatti ta'aa jiru mormii uummataa osoo hin taane shira Moosaadiitiin jechuun addunyaatti agarsiisuuf carraa argatteetti. Wanti hunda caalaa nama dhibuu fi jabina Iraan mirkaneessu ammoo deeggarsa Turkiin kenniteedha. Ministeera dhimma alaa Turkii Hakaan Fidaan waltajjii irratti ba'uun dhugaa dhooftuu dubbatee ture. Kanaan dura Tiraamp Fenetaanaa'uun Iraan keessoo isheetti dadhabdeetti uummanni keeraa sirni sun ni kufaa jechuun abjootu turan. Garuu taateen har'aa kun abjuu sana bishaanitti naqee jira. Iraan basaasaa lagaa kiyyoo keessa galchiteetti uummata ishee shira diinaarraa baraarteetti. Basaasni qabame sun amma mana hidhaa eegduu warraaqsaa keessatti iccitii Moosaad tokko tokkoon tufaa jira. Kun Israa'eliif kasaaraa basaasaa isaa maadha. Sababiin isaa ragaan namichaa kanarraa argamu Turkii yookaan ijaarsa Israa'el kan Iraan keessa jiru hunda diiguu danda'a. Walumaa galatti har'atti Iraan keessatti eegduun warraaqsaa diinni keenya Ameerikaa fi Israa'el teekinooloojii qabaachuu danda'u. Garuu nuti ija qabna. Biyyoonni lixaa shira xaxuu danda'u garuu nuti kiyyoo sana kukkunnee biyya keenya tikfannaa jechuun dhaadachaa jiru. Waraanni kun waraana qawwee qofa miti, waraana sammuuti. Iraan sammuu diinaa dubbisuun osoo diiniin dhukaasin duraa harka isaa qabdee jirti. Kun injifannoo cichoominaa fi mootummaa leenca baatis jedhamee jira.
har'aam qilleensi qarqara Afrikaa kibbaa akka garbi Atlaantikii fi garbi Indiyaa itti wal quunnamu sanatti dambaliin galaanaa bishaan qofa osoo hin taane sibiilaa fi abiddaan makamee ursaa oolee Ameerikaan injifannoo Venezuelaatiin machooftee jirtu Iraaniin rukutaa jechuun dhaadattu humnoonni gurguddoo addunyaa baam bakka tokkotti wal gaanii humna isaanii isa sodaachisaa addunyaatti agarsiisaa jiru. Buufata Siimons Taawun jedhamu kan Keep Taawunitti dhiyaatu irratti dooniiwwan waraanaa gurguddoon kan Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan alaabaa isaanii qabachuun alaabaa Afrikaa kibbaa cina hiriiranii jiru. Dooniin Misaa'ela baattu kan Chaayinaa Angishaan FM dooniin Raashiyaa Stookii jedhamu qarqara Afrikaa irra dhaabbatanii jiru. Cina isaanii ammoo dooniiwwan Iraantu jira. Kun shaakala waraanaa idilee miti. Kun ergaa siyaasaa fi waraanaa kan kallattiin lolaalee Tiraampiif darbuudha. Maqaan shaakala kanaa Will for Peace yookaan murannoo nagaa jedhama. Garuu hiikni isaa inni dhugaan nagaa barbaannaa garuu yoo nu tuqxan galaana kana irratti silleeqimsinaa kan jedhuudha. Shaakalli kun kan dhufeem yeroo murteessaattidha. Ameerikaan Venezuelaa rukutteetti. Iraanin rukutuuf qophoofteetti. Yeroo kana keessatti Raashiyaa fi Chaayinaan Iraaniin qabatanii gara Afrikaa kibbaa dhufuun isaanii nuti tokkodha jechuu isaaniiti. Trump biyyoota BRICS Brazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa, Afrikaa kibbaa kan yeroo dhiyoo Itoophiyaa, Misrii, United Arab Emirates fi Iraanitti makaman gadiinaam Ameerikaatti ilaalam. Har'a BRICS waraanaam horachaa jira. Seenaan kun asirratti dhaabbatu. Maaliif Afrikaa kibbaa maaliif biyyi Neelsen Maandelaatuun Ameerikaa dhiisee Raashiyaa fi Iraan wajjin hiriirte? Deebiin isaa seenaa dhiigaa waggoota 50 duraa keessa jira. Yeroo manni gurraachi Afrikaa kibbaa sirna apartheid jalatti dararamaa ture, yeroo Mandelaan mana hidhaa keessa ture, eenyutu isaan gargaara? Raashiyaa fi Chaayinaadha. Yeroo sanatti Ameerikaa fi Israa'el mootummaa apartheid adii sanaaf qawwee gurguraa Mandelaan shororkeessaadha jedhanii labsaa turan. Afrikaan kibbaa seenaa sana hin daganne. Pireezidaantiin biyyattii Siiriil Raamaafoosaan biyyoota keenyaa warra yeroo rakkoo nu cinaa dhaabbatan Raashiyaa fi Chaayinaa hin gannu jechuun ifatti dubbatee jira. Dabalataan Afrikaan kibbaa dhiyeenya kana mana murtii idil addunyaa irratti Israa'eliin duguuggaa sanyiidhaan himachuun ishee Ameerikaa aarsee jira. Trump Afrikaan kibbaa diina keenyaa gargaaraa jirti jedha. Ambaasaadara biyyattii Ibraahim Rasuul Waashingten irraa ari'eera. Bira daldalaa taarifaa 30 biyyattii irra kaa'ee jira. Afrikaan kibbaa dhimma kana hunda dandamattee har'a dooniiwwan Raashiyaa fi Iraan simachuun ishee birmadummaa Afrikaa mirkaneessuudha. Dinoo dabuu dandeessaa garuu nu bituu hin dandeessu jechaa jirti. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu ammoo ji'oopolitiksii yookaan siyaasaa lafa teessumaa galaana kanaati. Keep Town jechuun karaa daldalaa addunyaati. Yoo Husiin Yemanii fi Iraan galaana diimaa cufan dooniiwwan daldalaa hundi Afrikaa irra naanna'anii kallattii kanaan darbuu qabu. Har'a Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan irra kanarra ta'anii shaakala gochaa jiru. Tiraampiif ergaamaadha. Galaana diimaas nutu cufaa, galaana Atlaantikiis nutu to'ataa, daldalli kee harka keenya jira. Shaakalli Will for Peace kun meeshaalee waraanaa ammayyaawaa of keessaa qaba. Dooniiwwan kunneen farra saamtuu galaanaa shaakalaa jiru jedhama. Garuu dhugaan lafa jalaa isaan ittisaa qilleensaa fi waraana lafa jalaa shaakalaa jiru. Chaayinaan doonii ishee taangishaan fiduun ishee humna ishee isaa Eeshiyaa irraa fagaattee nyaatachuu dandeessu agarsiisa. Iraan ammoo dooniin koo Ameerikaa jalaa miliqee as geera jechuun humna qabaachuu ishee mirkaneessiti. Xumura irrattis wanti har'a qarqara Afrikaa irratti ta'aa jiru waraana qofa miti. Kun ijaarsa sirna addunyaa haaraati. Biyyoonni BRICS Itoophiyaa fi Misrii dabalatee kan wal qabatanii oftummaa Ameerikaa didaa jiru. Afrikaa kibbaa borommoo tarii galaana diimaa yookaan garbaa Indiyaa irratti wal argu. Trump qoqqobbii fi ari'achuu dippiloomaasiitiin biyyoota kana jilbeenfachiisuuf yaalus isaan garuu galaana irratti tokko ta'anii sibiila isaanii calaqqisiisaa nuti hin kufnu jechaa jiru. Seenaa morkiin humnoota gurguddaa lafarraa gara galaanaatti ce'ee dambalii haaraam uumaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanalaa YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.